هات شوف بس باب رباك وبعد عسل بخلط اللي وين المناخ؟ لا تخلط على تخلط ها عاد يخلط عليك يا فندم. الدولة تتكلم مجاهرة كمنة أكيرته يادو منيرا أكيرته بكني جروسي رانغوسيسه جبافنو خا برها رابنو نسرينجا دا برها رابنو نسرينجا يادون مسكينة يدو تك مسكينة جارتين برنجرتو جولة تنا من كيستي جوات فناني كنت فشوا جرا وان بريد عند لينه أمبو تو بري يجوا وانا كنا دلقة إسنون دين والكارا نمني مجاهرة بيتانيس نمني أمبو خنا بيتانيس نمني أدو بيتانيس والكارا بدارا جولة لمن تنا أدر أوركينه akka gartee mucaan kun bakkattee yaaddoon bakkatti hidhame nu garsiise yaaddoo mana hidhaasan irraa baafnu osoo arra jenne osoo boru jenne kaa dhaabbadhaadha dafneeti isa kana hidhaa irraa baafna ilmaan isaa kanatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu daawwattoota hordoftoota keenya arra waan gaddaa saniin isin dhiyaanneerra arra yaa khaleefii dheengadda hedduu jechuun yaaddoo tokko wallahi yaaddoon hedduu miskiina yaaddoo tokko ambootu miccoo takka ni galaa fuudhee jaartitiyya ni galaa fuudhee jaartitiyya kun akkaan bira fidetti sa'aati jechuun gargaara jee akkaan bira fidetti ilmaan ni galaa fuudheen akkan nuti dee mana isaa dhoorkee akkana jeeti askara itti fidee askaraan qabsiisee hidhee yaaddoon hedduu takka miskiina. Yaartiin jala jamteetti mana arabaa jirti ni beektanii hedduu takka miskiina kophaadha ijoollee guddisu jira. Kanakaa mucaan kun dhaqee jaartitiyya ni galaa fuutee jaartitiyya sibireera jaartitiyya naaqannii eegaa askaraa fi kan hunda itti fidee hidhee wallaahi yaaddoon hedduu miskiina amma bakka kana bu'ee bakka kanatti hidhanii addanuun baanee nama hundaafuu addan baanee barbaadarra hidhanii. Garuu gaarii miti namni kan wal godhuun namni akkan wal godhuun namni Oromoo akkan wal godhuun gaarii miti yaaddoon kun hedduu miskiina ilmaan bira ta'a jaartiin bira jirtu ilmaan isaa kophaa irra gaha michoo mataniitu bireera ijoollee biratti gargaaru jirtu saniitu bireera mucaanis gaha sanii jecha qabatee jaartitii yaatu isa bira jira jechuudhaan waraana itti fidee mucaan kun ambootu kun jaartiteeti miti yaa ambootu. Jaartiteeti miti micoon gartee isa biratti tuni atis gaa nama jechuun akka dallaalaatiin nama fiddee jechuun bakka dalagaa naqattee maallaqa irraa nyaachuuf qofa micoota jaalachuu jirta malee jaartiteeti miti waan akkanaa dhiisii wanni akkanaa kun gaarii miti. Yaaddoon kun gaa hedduu miskiinaa ilmaan bira jirataa jaartiin isaa bira jirtu ni beektaa waan akkanaa shira akkanaa irratti hojjechuun kun bareedaa miti yaa amboo duuba deebii namni Oromoo akkana waliin godhu. Akka gartee yaaddoo kana gallakkistu akka gartee waraana gartee itti fiddisan siituu hidhee gallakkiftuun siin jaa gaarii miti namni Oromoo akkana wal godhuun gaarii miti. An akka gartee dhaamsa tokkotti wanni si dhaamu yaaddoo osoo guyyaa lama sadii mulle keessatti yaaddoo gartee waraana san gartee itti fiddisan bakka itti tasii beekaa isa kana yoo gallakkisuus baatte dubbii biraati. Yoo Oromummaan gartee ka jiraattu taate dubbii biraati yaaddoo kana gallakkisi ilmaan isaa keessatti haa deebitu jaartiin isaatis bira jirtu quba qabdaa osoo quba qabduuti waan akkanaa gootee gaarii miti gallakkisiisin siin jaa. Wanni akkanaa amboo nurraan fakkaatu amboo qayya namni Oromoo ni jira akka manguddoottis namni kun ni jira nama kanatti himachuu qabda malee askaratti fiduu qabda osoo ilmaan isaa bira taa'aa jiru osoo jaartiin bira hin jirre ilmaan kana jechuun baatii meeqa keessa taa'u jira itti dararamu jira ilmaan isaa kun xixiqqoodha. If hin dandeenye nama gargaaru jira ijoollee tanaa jechuun ijoollee akkana godhiyeeti namaatu jechuun dhalaan bira teessee gargaaru jirti micoon tunis yoo gargaaru jiraatti rakkoo qabaa yoo gargaartees rakkoo qabaa micoon tun jaartiteeti miti fiddeeti mana dalagaa naqattee maallaqa irraa nyaachuu turtee sababa saniini yaaddoon kun gaa harkee egaa if bira fidee ilmaan kanallee gargaaru jirti intalti tun intala Oromooti. Yaaddoo waan balleessan qabu badiisii qaba. Mucaa keenya shooddee keenya badiisii qaba ambootu dhagee namni irra akkan wal godhe boru maaliif walii ta'a akkamitti hamba jechuun askara itti fiddee yaaddoo akkamitti hiita akkamitti yaaddoodha garaan laafne kophaa isaa jechuun ilmaan kana keessa taa'ee guddisu jira ilmaan isaa kan biraa fagaachuun ta'u yaa mucaa yoo gartee dhalteellee ilmoon qabaanne yoo dhaltee ilmoollee hin qabaanne yaaboo
nama ariifachuun bareedaadha. Ati kun nama Oromooti yaaddoon nama Oromooti yaaboo akkamitti akkana goota. Wanni kun sumarraa eegama Amboo. Wanni kun bareedaadha. Waan kana dhiisi. Askaratti keessatti kana siif beekaa jala deemiti mana hidhaa kanarraa gad baasi. Ilmaan isaa kun kophaa jirani. Aboo rabbii jii. Aboo rabbii si qabnee mucaa. Yaaddoo kana gartee bakka itti sifte siif beekaa. Mucaa viidiyoo sanallee gartee hodha geessu taate. Mucaa yaaddoo kana gad baasi. Yaaddoon kun hedduudha miskiina. Hedduu takka miskiina. Ilmaan isaa kophaa guutuutu jira. Jaartiin isaa tun biraan jirtu. Yaaboo jaartii ta'e tan ta'iniif. Jaartiitti jala laa fuudhee. Jettee kunoo hogguu gartee viidiyoo waraabdee akkana qabsiiftee jechuun yaaddoo kana yaada keessanii kanatti hiitan. Wanni kun sirraa nu barbaachisaa. Aboo rabbii jii mucaa. Ambootu aboo rabbii jii. Yaaddoo kana gabbaasisis. Bakka itti hiiti siif beekaa. Bakka itti dhooyistan siif beekaa. Mana hidhaa siif beekaa. Yaaboo ilmaan isaa kana jecha gabbaasi. Yaaddoon kun hedduu takka miskiina. Wanni kun gaarii miti. Namni Oromoo waan akkana warra jechuun bareedaa miti. Intalti tun jaartii ta'eetii miti. Intala jechuun dalagaa geessitee maallaqa irraa nyaachuu turte. Afaan yaaddoo irraa si dhigaa turre. Wanni kun bareedaa miti. Intala tana nama Oromooti jeetii inni mana isaa geesse. Ilmaan isaallee gargaaru jiraatte rakkoon qabu. Jaartii ta'eetii miti. Mucaa waan akkanaa kana irraa deebi. Yaaddoo kana hidhaa irraa akka baaftu. Namni Oromoo akkana waliin godhu. Yaa wakki kun gaarii miti. Gabbaas arraas borullee yaaddoo biree dhaabbannaa. Yaaboo osoo gartee yaaddoo kana bakka keessaniis hin beeynu mana hidhaa akkatti hidhaniis hin beeynu namni hundinuu namni dhageessan hundinuu namni viidiyoo gartee yaaddoon qabamee hidhamee gartee karaa inni achi buutee isaa dhabame san namni gartan hundi namni gartee biyya gartee yaman keessa jiru hasanaa keessa jiru akka haatanii jechuun barbaadan yaaddoo isiniin jeetin jira bira dhaabbadhaa haa. Mucaan Amboon kun afaan irra beekumsaanii jechuun dhufee shira irratti hojjetee jaartii xiyyan jalaa fuudhee jechuun jaartii xiyyaatu mana isaa jiraa jechuudhaani shira irratti hojjetee shira kanaan jechuun afaan irra beekumsaan yaaddoo bakka kanatti hidhee bakka sanitti hidhee hin ila amma bakka inni itti hidhame hin beekamne suniif namni dhageessan hundinuu namni viidiyoo gartee inni gartee hidhame san agartan hundinuu kaatanii akka bira dhaabbatanii yaaddoo barbaaduun isiniin jaa hin taa'inaa obboleeyyan kiyya kaati barbaada. Namni Oromoo kuni yakka akkanaa warratti hojjechuun waan akkanaa warra dalaguun waan hin taane fuula duraanillee gaarii miti. Namni afaan tokko dubbatu afaan warra beekumsaan waan akkanaa walirra fidee jaartii xiyyan jalaa fuudhee maratii xiyya maarree godhee mana isaatti jirti maratii xiyya naa fuudha jaartii xiyya naa fuudha isa bira jirti yaaddoo maa gadi hin baafne yoon akkana sin goone jeeti yaaddoo jechuun afaanuma keenyaan as garabsitti warra gartee qabee qabsiisee jechuun makiinaa keessa waliin jiran keessatti yaaddoo yoon akkana sin goone yoon jaartii xiyya tana sin baasifne yoon intala sin baasifne jee taadida achi keessatti kanatti taaddatu jira. Yaaddoon kun miskiina kaanee haa bira dhaabbannu bira dhaabbadhaan isin jaa ka'aa bira dhaabbanna. Ijoolleen tun akkana wal godhuun as keessatti waan bareedaa miti yaaddoon gar tokkoon ijoolleen isaa maneerti isaa ala dhaabbatu alarraa qabanii kunoo mana makiina darbanii kutanii ni gartanii oguun achirratti gartee waan viidiyoo sallaalu wallaahi waan hedduu gara nama nyaataati yaa jira keenya yaa Oromoo teenya kaadha as keessaa. Mucaa gartee namni Amboo kana beektan kaatu dubbadhaadha bakka itti hidhame yaaddoon isaa beekaa. Mucaa kana qabnee akka gartee yaaddoo mana hidhaa gartee bakka inni jiru sana irraan gorsisee gabbaafnu kaa bira haa dhaabbannuun isiniin jaadha. Bira haa dhaabbannuun isiniin jaa yaaddoon miskiinaa hedduu takka miskiinaa jaartiin bira hin jirtu ijoollee tana mana keessatti jechuun waatti funaanii guddifachuu jira. Waan bareedaan dalagee Ambootu birraa jechuun waan akkana dalagee isin hundinuu ol kaadha. Namni mucaa kana beektanis namni Amboo kana beektanis namni yaaddoo beektanis ol kaa dhaabbadhaadha. Ijoollee lameen tana adda dhorkinee akka gartee mucaan kun bakka gartee yaaddoon bakka itti hidhame nu garsiisee yaaddoo mana hidhaa san irraa baafnu osoo arra hin jenne osoo boru hin jenne kaa dhaabbadhaa. Kaa dhaabbadhaadha dafneeti isa kana hidhaa irraa baafna. Ilmaan isaa kanatti ilmaan isaa kana namni olloon eenyu namaa danda'a. Ollaan namaa danda'u kan jiru ollaan kan namaa danda'u sin jiru. Biyya tana jechuun namni carraaqatee gala. Ilmaan kana carraaqatee hatti galu waan gaariin dalee ni Ambootuu biti ol kaa dhaabbadhaa ol kaa.